Kafaaloon sababa maaliitiin of ajjeesuuf yaalii taasise? Sababni inni yaalii taasise maali? Dhimmi kun eessaa ka'e? Ka'umsi kun eessaa ka'e? Bakka kamii ka'e? Mana keessa immoo ala keessa immoo kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan isiniin jecha asumaan viidiyoo kana laayikii, subscribe, share, koomentii godhaate har'a viidiyoon nuti waliin ilaallu dhimma waa'ee kaffaalootii. Kaffaaloon maaliif ajjechaa ofirratti taasisuuf yaala? Sababni ofirratti ajjechaa taasisuuf yaaliif maa inni kan jedhu ana kan jedhu wanna kana garuu liivii irratti dhufee yeroo haasa'u garuu nasbeen guyyaa rabbi baasee malee hin baasu. Guyyaa rabbi si baasee malee nasbeen kee baatu jechuudha. Sababa rabbiin gara liivii isa fidee yaalii ajjechaa san ofirratti taasisan keessatti wanna kana mootuyyuu rakkoo isaa kana namni keessa beeku jira. Namni sababa haadha manaa isaati moo sababa maatii isaati moo sababa maatii haadha namni tokko yeroo abbaa manaatiif haati manaa tokko yeroo wal lolan dhimma jira kun duruma haadha odoon taane durumarraa jira aadama jechuudha. Ilmi namaa walitti bari wiixan walitti bu'a jedhaa waan biraa dhiisaa. Garuu nama kana maaltu duuba isaa jira? Haadha manaa isaattuu dubartii biraa dhiira biraa wajjin jiraachuu eegalimu karaa hedduun bakka namoonni tokko gisee ammaa mootuyyuu wantoonni namni keenya irratti xiyyeeffatu dubartoota irratti jechuudha. Dubartii dhibbumaan dhibbatti saree roobaa isii gochaa jiran. Dhiironni dubartii saree gochaa jiran otoo dubartiin isaan jala jirtu. Asitti keessatti qaqqabalaala. Dubartiin isaan jala jirti. Utuma dubartiin isaan jala jirtu kana saree nama godhan. Dursaa ka'umsa waan kanaa beeku dirqama yaani dubbii tokko miidiyaa irratti dubartiin bareen abbaa manaa gattee ala deemti. Dubartiin abbaa manaa gattee ala deemtu yoo inni gaarii ta'eef isii san caalaa isaa gaarii taate. Ka'umsi yoo inni gaarii isii ta'e isiif ta'e isin gaarii isii caalaa gaarii taateef. Dubartiin bareeddeef ala deemtu soba. Dubartiin bareeddeef ala deemtu hamma fedhe yoo ta'e. Kanaaf waa'ee kanaa jechuudha waa'ee kaffaaloo nasbee isaa baasuuf yaala irratti namoonni keenya nasbee isaanii akkuma salphaatti baasuuf yaalan. Maaliif akkuma bakka taphatti fakkaata. Gaafa isin dura taajuu shorbee haadha manaa isaa rabbiin isii araaramu namni suni kan taasise aarii illikii keessa galee waan san taasise jechuudha. Illikii keessa seenee waan san taasise. Gaafa kana taajuu waan hundaa gama isaatiin maxxansee aarii jechuudha. Namni aara garuu erga godhe immoo hin seenaa. Seenuun isaa oolu ilmoo isaatiin gargar ba'a. Namni hin seenaa waan godhe wanna nama suukaneessu tokko gaafa dalage namni hin seenaa. Kanaaf lubbuu keessan akkuma salphaatti akkuma taphaatti baasuuf yaalina. Dubartoonni illee lubbuu keessan akkuma taphaatti baasuuf yaalina. Waa'ee kaffaaloo mooyyoo kanarraa dubbannu ta'e baga rabbiin nasbee si baase jenna. Maaliif lubbuun taphaa miti? Lubbuun taphaa miti dhugaa isin jechuun garuu namni keessa isaa maaltu jiraadha? Waa'ee haadha mana isaa otoo hin ta'in keessa nama sanii waan cimaatu jira. Waan itti hammaatetu jira. Waan itti ulfaatetu nasbee isaa kana baasisuu ka'e. Maaliif hojjetan hin jira ilmi namaa kun jechuun waa hedduu jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa ka'umsi tokko ibiddi tokko fakkeenyaaf yoo badheedhaa ka'e jedhee yeroo badheedhaa ka'e ibiddi sun yoo namni dhaamsu hin jiraatin himatiin hin barbadeessa bakka hundaa jechuudha. Mana keessallee ka'umsi yoo ka'e yoo ka qabbaneessu hin jiraatin hin barbade. Manni suni bakka hin jiraatne akkasuma namni illee jechuudha. Namni kun yookiin haadha manaa isaa kana odoo hin taane yookiin dhimma biraatu dhimmi garaagaraatiin isa keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Dursaa yeroo namni wal dhabee nasbee ofii baasuuf ta'u waan tokko irratti hubachuudha. Nuti miidiyaa kun waan tokko odumaan hubatiin tirtirra. Amma samoona waa'ee dhiyaatamirraa otoo hubatiin tirtiran.
tirtir anallee garuu maaliif firee isaan kan namni tokko isin amma firii jiraatte jechuudha. Haa fakkeenyaaf jaartii reediyoo fudhanne akka gaariitti ta'u jiraatti. Yaada tokko malee maaliif wanna bubbulee jira naan ta'u jennaan kalas biraa deemte. Namni erga waan tokko naan ta'u jedhee hin deeme dirqiin bootaa galgala qanyee ganama qanyee hin taa'u. Garuu dubbii kaffaaluu irratti yoo deebine kaffaaluu waa'ee isaa hubachuun dirqama. Maaliif waan namni kana irra ga'ee sabmaalaatiin irra ga'ee hubachuun dirqama malee haadha manaa isaa maqaa balleessuun hin taatu. Borummoo nuti illee deemee rakkoon akkanaa nu qaqqabuu danda'a. Maaliif namni walitti hin bu'a? Gama kamiin walitti hin bu'a? Bitaa walitti bu'a, mirgaa walitti bu'a, walitti bu'a. Ilmi namaa abbaa fi ilmi walitti bu'anii abbaa manaatiif haadha manaa dhiisatti. Garuu wanta kana mootuyyuu eessaa akka ka'u dursaa hubatamee akkasitti karaa keessatti fixatamuu qaba. Miidiyaa gubbaarratti iyyanii hooma tokko inni fuudhan hin jiru. Garuu miidiyaan hin mootuyyuu alhamdulillah nama san baraare jechuudha. Maaliif utoo liivii sanirra dhufuu baatee garuu namseen isaa nasbeen guyyaa dhalatte malee hin baatu hooma sababaaf rabbiilleen odoo liivii sanirra dhufee ummanni birmatuu fi baatee rabbiin hooma sababa guyyaa malee hin baatu. Utoo inni liivillee dhufuu baatee rabbiin waa sababeefitiin nasbee isaa sana hojjechuudha. Waan xiqqoo sababee garuu nuti mootuyyuu otoo jarjaruu baanne otoo waa jechuuf muddamuu baanne baay'ee natti tola. Dhuguma rabbii dubbachuuf baay'eetis na jedha jechuudha akka kootiitti. Waan tokko hubatanii gaafa dubbatan bareeda maal rakkoo qaba. Wanna beektee dubbatte tokko. Wanna immoo otoo hin beekin dubbatte tokko immoo ni ulfaata. Namatti ulfaata. Sirrimatti namatti ulfaata jechuudha. Akkasiin jechuu barbaada hordoftoota koo waan hunduma keessattuu hubachuun dirqama. Waa hubachuun barbaachisaadha. Hubanne itti haa deemnu, hubanne itti haa seennu malee waa'een isaa kun immoo baay'ee deemaa jira jechuudha. Akkuma sammuu reetii sanitti cabbiliqliq jechaa jira. Cibalqa jechaa jira. Torbee tokkoof kaffaaludha jechuudha. Yuutubaroonni tiktookiin torbee tokkoof kaffaaludha. Reetiin alhamdulillah ragaa jechaa jira. Kanaaf isin jechuu barbaada hojjettootaaf kabajamtoota kiyya dubbii kamuyyuu nuti keessatti qaqqabne ilaaluun dirqama keenya. Gaaf keessatti qaqqabdee ilaaltee waan san dhugaaf dharri isaa addaan sii ba'a. Gaaf dhugaaf dharra addaan baaftee dubbatta. Akkas isin jechuu barbaada maaliif dhimma kanarraa maaliif dubbadhe hubannaa dhabuun waan hin taane keessa nama seensisa. Waan san addaan baafatanii yeroo addaan baafattee kaatee dubbattee uummata itti gammadda jechuudha. Maaliif waan dhugaa ta'eef jechuudha. Isaan mootuyyuu bakka rabbiin nasbee isaa baasee warroota dhiiras nasbee keessan baasuuf hin jarjarina. Akkuma taphaatti bakka otoo har'aa nasbee isaa baasee hee jedhanii bakka jallisu yeroo muraasaaf ni callisu iyyanii jechuudha. Maal kuni hin ta'u. Yeroo muraasaaf iyyanii namni yeroo jiru waliin iyyatu caala. Namni yeroo jiru waliin iyyu santu nasbee isaa baraare jechuudha. Hanga tokko baay'ee nama gammachiisa nasbee isaa baraaruu saniif bakka rabbiin nasbee isaa oolchee nuti mootuyyuu waan hunduma keessattuu waan hunduma irrattuu otoo jarjaruu baanne otoo muddamuu baanne otoo qablash jenne baay'ee namatti tola jechuudha. Lashiin faayidaa hedduu nama qaba. Qabbana jechuudha. Isa akkuma odeeffannoo garaagaraa jettu isa wanti inni haasa'uuf deemu gaafa miidiyaa irratti deebi'ee dhugaa jirtu yookiin gama keessan seeratiin fixate yookiin dhimma miidiyaa irratti dubbatamoo ta'u dhimma miidiyaa irratti dubbata. Kanaafuu dubartiin miskiina mana keessatti hin tuqina. Dubartiin haadha keessanii, obboleettii keessanii, dubartiin waan hunda keessanii, dubartiin jaalallee keessanii, dubartiin jaartii keessanii, obboleettii keetii. Kanaaf dubartiin tuqina. Dubartii bittinneessuuf hin yaalan. Dubartiin si jaalate taanaan si tuqaqqilee lixxe. Si jibbite taanaan illee akkasumatti si gattee lixxe. Dhumaatee dubbii wanti tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayikii jedhaa sabiskiraayib godhaa. Baay'ee sin jaaladha. Wantoota hin taane irraa of eeguun dirqama keenya.